guyyoota Ramadaana caalantuu fuuldura keenya jiru osoo isiniin jedhe hedduun keessan dhugoomsuu dhabuu dandeettanii. Garuu guyyoota Ramadaana caalantuu inshaallah fuuldura keenya jiru. Innis nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyoonni kurnan Zulhijjaadhaa guyyoota Rabbii subhaanahu wa ta'ala dachii kanarra uume hunda ni caalti jedhaniitiin dubbatanii jiran. Hadiisa Imaam Bukhaarii fi Muslim odeessan keessatti. Kanaaf guyyoonni kunniin akka ulamaa'in jedhanitti ji'a Ramadaanaa illee guyyoota caaltuu jedhan. Guyyoonni kurnan Zulhijjaa kunniin guyyoota ji'a Ramadaanaa illee caaltuu taatee jedhan. Inshaallah guyyoonni kurnan Zulhijjaa kuni boru Jum'aa tokko jedhaniitiin eegalu. Borurraa dalagaalee akka soomaa, zikriidhaa, Qur'aana qara'uu, akkasuma wantoota garaagaraa fakkeenya udhiyyaadhaa ji'a kana keessa wantoota dalaguu qabdan hajji umraa rabbi anaaf isinillee dalagaa kana nuuf haa hiru. Akkasumas takbiiraa baay'isuu, sunnaa salaata sunnaa irratti jabaatu dalagaalee akkanaa irratti kurnan Zulhijjaa kana keessa inshaallah jabaatu qabna. Anaaf isinillee rabbi haa laafisu inshaallah kurnan Zulhijjaa kana keessa jabaadhaatiin dalagaa khayrii sirriitti dalagadhaa, sirriitti irra jabaadhaa isiniin jedha. Akka isin jedhan dabarre guyyoonni kunniin guyyoota Ramadaana caalanidha. Akka isin jedhan dabarre rabbi anaaf isinillee waan cimaa dalagaa nama keessa dalagateetiin rabbiin biraa jannata argatu rabbi nu haa taasisu. Nama musliima biraatiifis dabarsaatiin inshaallah ajriin wajjin argadhaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura, yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.